Yooyyaa ashamaa buliin badhaadha daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo bakka jirtan cufattu oolmaa bultiin badhaadha isinin jedheerraa deebi'uuti. Akkam nagaa fayyaa guyyaan irraa kun kibxata muddee 29 barri 2020 kutaa bulchiinsa Minisoota magaalaa Leekvil irraa odeeffannoo ganamaa kanaaf qopheeffanne. Isin biraan gahuu fi argamne jirra. Odeeffannoo keenya ka ganama kana warri dhuftanii daawwattanii hedduu isin galateeffannaa. Warri bira akka odeeffannoon kun dhaqqabu yoo barbaadan ammoo qoqqoodaa faffacaasaa waliin nu ga'e jechuu barbaannaa. Odeeffannoo keenya ka muddee 29 bara 2020 wanti ittiin jalqabnu yaadannoo Hacaaluu Hundeessaati. Artistiin jaalatamaa fi beekamaan ka sirbi isaa faaruun isaa akka jechuun faaruu mormii Oromoo tahee OPDO onnachiisee masaraa 4 kiilottuu galchisiise. 4 kiilottuu sitti aane jechuudhaani ka qeerroo fi qarree Oromiyaa akka malee haamilee itti godhe. Warra jechuun kan nama nyaatuttu nu keessa jira jedhuun ijjeefame ji'a jahaffaa guyyaanii har'a guutee jira. Hacaaluu Hundeessaa ka sirba isaa maasangamaa faa jedhu sirba isaa jechuun maalan jirraa fi akkasumas sanyii mootii jedhuun beekamu sirba qabsoo Oromoo agarsiisu kanaan dura maalan jira jedhe sirbee achiin dubattu jirra jedhe sirbee amma immoo eessa jirra jechuudhaan sirbuu fi qophaawaa jira jechuudhaan OMN irratti dhufee gaaffii fi deebii baatii waxabajjii bara 2020 keessatti godhe irratu Abiy Ahmed akka malee qeequun isa dhagame jira. Sirni nafxanyaa yeroo san nafxanyaan kalee har'aallee borillee diina Oromooti. Abiy Ahmed diina Oromoo jechuullee baadhee jechuun harka dhiigaan dhiqatee jira. Dhiigaa Oromoo ka qulqulluutiin dhiqatee jira. Siidaa Minnikii farda Minnikii kunis siinatee farda gulufsiisuun beeku. Minnikii harreen dhufee qeerroon gaafa tokko qabsaa'ee seenaa isa beekaa farda kanallee deeffata jedhee dubbachuun sanii yaadatama. Himata jechuun bilisiginna wajjin walitti dhufeenya qabda ka jedhullee mormatee ture. Ani jechuun qeerroo jirtu jedhu malee feerroo bittu hin jenne jechuudhaan gaaffii deebii gaazexeessaa OMN guyyoo waarii abbaa jirmaa wajjin godhame irratti dubbata jira. Hacaaluu Hundeessaa gaaffii fi deebiin sunini seenaa OMN keessatti onlaayinii sagantaan akkas daawwatame beeku. Ka Jawaar Mohammad gaafa marfame du'a irraa hafee ka Oktoobar bara 2019 akkasitti daawwatame hin beeku. Hacaaluu Hundeessaa ka wayyaanee dura dhaabbatee gaafa Abbaa Tsahaayee faati Zaraas Gidoon faati jiranii addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee jedhee dubbate kan ijjeefameni bara ilma Abbaa Gadaa ka jedhamu Abiy Ahmed waan qeeqee fi qofa ijjeefame. Hacaaluu Hundeessaa ijjeefamuun isaa akka malee nama guddisiisa jechuudhaan waa'ee sirbaa isa wajjin sirbu artistiin Oromoo Shukree Qaasimii sirba jira. Minilik bara durii bara wayyaaniin jirtuyyuu arrabsaa sirbaanii waan feen ittiin jechaa baane Minilik bineensa Minilik buluguudha jechuudhaan Minilik adeemsa isaatii fi sirna isaatii fi seenaa isaa tokkoon itti mabaane bara sanii namni waa takka nu godhee hin jiru. Minilik siidaa isaatii fi isaan arrabsaa turre garuu Hacaaluu Hundeessaa Minilik jechuun farda hatee hattuudha yookaan ammoo sodaatadha gootiin qabu farda gulufsiisuun beekudha ijjeefamuu isaatii fi baay'ee nagaddisaa jira dubbachuu isaa gaaffii fi deebii miidiyaa kan wajjin godhe irratti dubbachuun ni yaadatama. Hacaaluu Hundeessaa haga ijjeefame baatii waxabajjii guyyaa 29ffaatu ijjeefame har'a ammaan tana muddeen 29ffaadha. Guyyaan 180 ji'i jaha guutee jira. Hacaaluu Hundeessaa addunyaa kanarraa du'aan yookaan ammoo ajjeechanii godaanii Hacaaluu Hundeessaa warri isaa ijjeese kan akka Laamrootii Faatii Hagammaa Laamrootii Kamaal Hagammaa murtiin arganne warri Hacaaluu Hundeessaa ajjeesisuudhaan dubbii isaa diddibuudhaan faana miliqsuu fi barbaadanii tokkolleen haqa argatanii adabamanii hin jirani. Ajjeechanii Hacaaluu Hundeessaa ammallee dibame irra diddibame jira. Abbaan Hacaaluu Hundeessaa guyyaa 80ffaa kabaja Hacaaluu Hundeessaa eegisuun guyyaan 100 darbe 180 ta'ee jira. Sagantaa sanarrattuu argamuudhaanii Hacaaluu Hundeessaa warri ijjeesisee
Hacaaluu Hundeessaa ijjeessise uunnamis ijjeesse qallabaa yookaan nyaachisaa jira jechuudhani shira mootummaa kana dubbachuun isaa ni yaadatama. Hacaaluu Hundeessaa ajjeesu walittu qabatee namni jechuun shakkamoo ka bakka sanii jiru takkallee wata hin taane ammoo warri nagayaa ka Oromoo ka akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa faati mana hidhaattu ammallee dararamaa jirani hayyuu fi beekaa fi gootni qabsoo Oromoo Jawaar Mohammad haa jedhame ji'a 6 guutuu fi guyyaan tokko qofti akka inni hafu ka beekamu daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo yaadannoo Hacaaluu kan eegi hagas jenneen duddubattu amma gara oduu kenna kasaatii kana gaggabaabsine isin biraan geenne oduu bal'oo ammoo sa'aatota muraasan dubattu ka isin biraan gahuu deemnu tahuu isinitti himna. Jaal Marroo yookaan ammoo ka maqaan dhaloota isaa Kumsaa Dirribaa jedhamu ijjeesnee jirra jechuudhaani mootummaa Itoophiyaa yookaan ammoo mootummaa Biltsiginnaatiin maddeen walittuu qabatanii kalee lafa dhiitaa oolanii odeeffannoon sun jechuun dhugaa tahuu isaa wanni mirkaneessin jiru. Jaal Marroon kun namaa miti yeroo hagam du'a, Jaal Marroon hafuura yeroo hagam qabama, Jaal Marroon kun maali wanni isaa jedhamee haasawamaa ture. Kalee Jaal Marroo ejjeesne yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa ejjeesne warri jedhu abbaa fi haadhi isallee dararaa jiraachuu qabanii manguddoota umrii 70 olii makiina 8 fuudhanii bakka namni hin beekne geessanii haadhi isaa guyyaa meeqeegi hidhaniin dubattu gadhiisanii abbaan isaa ammallee bakki inni jiru yookaan ammoo haali isaa hin beekamu jechuudhaan obboleessi Jaal Marroo Sisaay Dirribaa barreessuu isaa dubbii kan waaqaaf dhiisna jechuu isaa isin biraan geenne turre. Sisaayin kunuyyuu sababa obboleessi Jaal Marroo tahee fi yuunivarsiitii Haramaayaa bakka barsiisurraa yeroo hedduu akka hidhamee gabaasne turre. Jaal Marroo kalee jechuun qabne ijjeesne jedhamu har'a ammoo Jaal Marroo fida. Jaal Marroon eessa jira jechuudhaani suuraa waraanii Abiyyi viidiyoodha. Viidiyoo waraanii Abiyyi ijoollee dargaggeeyyii yookaan ammoo ijoollee qeerroo lafirra akka bofaa garaan loosu lafirra garaan loosaa dudda isaanii hudduu isaanii miila tafirra tumu ka uleedhani akka jechuun ka uleedhan jechuun akka horiitti tumanii viidiyoon sun bahee jira karaa miidiyaa hawaasummaatiin. Viidiyoon sun akka malee mataa jechuun mataa falmii marii uume akkasitti deemaa jira. Kalee jechuun Jaal Marroon du'ee jira. Har'a ammoo jechuun viidiyoon bahee Jaal Marroo baasaa Jaal Marroo isinitti dhossee jechuudhaani mootummaan kunini dargaggeessa irrattu miidhaa guddaa godha akka inni jiru daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo wanni jira ka Jaal Marroo maqaa isaatiin namni akkam miidhamaa jiru yeroo ammaan tana pireesii addunyaa dhimma Tigraayitii fi Beenishaangul Gumuzii gabaasuu irratti bobba'ee kana Oromiyaa keessatti mootummaan Abiy Ahmed yakka gurguddaa dalagaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Yakki gurguddaan kunini dargaggoota Oromoo maqaa waraana ABO yookaan ammoo maqaa jechuun Jaal Marroo to'achuutiin miidhaa gurguddaan irrattuu dhaqqabaa ajjeefamaa akka jiranii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon jirtu kana footoon kunini yookaan ammoo viidiyoon kun dargaggoota Oromoo lafirra jechuun loosaa akka lo'aa akka bofaa akka isaan lafirra lo'anii godhame achiin dubattu warri waraana ittisa biyyaa jedhaman yookaan ammoo milishoota addaa yookaan poolisii adda ta'uu danda'anii warri yuunifoormii waraanaa keewwatanii isaan bira dhaabbatanii Jaal Marroon eessa jira Jaal Marroo beektu Jaal Marroo baasaa jedhanii isaanii namtumattu akkasitti mul'ata. Viidiyoon kunini eessattuu akka waraabame haala kame keessattuu akka waraabame wanni dubbatu wanni agarsiisan jiru. Viidiyoon kunini naannoo Wallaggaa yookaan Oromiyaa lixattu waraabamuu akka hin danda'u ammoo yaadii akkasittuu kennamaa jira. Kanattu jira yeroo ammaan tana OPDO'n dargaggeessa Oromoo qeerroo aangoottuu isii fidde akka bofaa garaan lafirra loosaa akkasittuu tumaa dararaa miidhaa akka jirtu kunini mata duree guddaa tahee miidiyaa hawaasummaa irratti suuraan kun naannawaa jira. Kanattu jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo gara Beenishaangul Gumuziitu dabarree Beenishaangul Gumuzii keessa maaltu jira odeeffannoo jettu isin biraan gahuu barbaanna. Beenishaangul Gumuzii keessatti bulchiinsi godina Matakkali hoggansa Abiy Ahmed jalattu galee jira. Abiy Ahmedittu ammaan tana Beenishaangul Gumuzii kallattiin ajaja keessattu godina Matakkali. Godini kunini ummata lammiilee nagaa eegsisuu waan dadhabee fi Abiy Ahmed itti duuli godina kana
mirga ofiin of bulchuu irraa mulqi yookaan amaariin irratti duulla jedhee warri amaaraa bilisiginnan amaaraa ibsi baasaa turte. Abiy Ahmedii gorsa warra soddaa isaa warra amaaraa fudhatee Beenishaangul Gumuzii irrattu jechuun duula bansiisee waraana bobbaasee waraan bobbaasuu qofa odoo hin taane bulchiinsa mirga ofiin of bulchuu kaasabii Gumuzii Shinaashaa yookaan ammoo saboonni achi keessa jiranii bartaa Shinaashaa Maao Komootii fi Gumuzii argate irraa mulqee jira. Ammaan tana kallattiin akka inni bulchaa jiru godina Beenishaanguliiti godina Matakkaleetii fi naannoo Beenishaangulii kana kadhagamee jiru. Karaa biraatiin ammoo mirga ofiin of bulchuu Beenishaangulii mootummaan federaalii fudhachuu qaba akka jedhu warra amaaraa qofa miti. Warri maqaa tokkoo fi Itoophiyaas ija tokko laaluu qabu kan dhaabbachuu qabu. Akka komishinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa obbo Daani'el Baqqalee fa'aatii hundinuu yaada kana dhiyeessa yaada kana deeggaraa turanii isa qofa odoo hin taane pirezidaantiin Itoophiyaalleen adde Saahilewarq Zawudee hundi isaanii yaada kan deeggaraa jiranii Abiy Silawaanii warri soddaa jedhu birin darbu Beenishaangul Gumuzii mirga ofiin of bulchuu ka uummata naannoo sanii ammaan tana sarbaa akka inni jiru kadhagama jiru. Odeeffannoo biraatiin ammoo warra Abiy Ahmedii riphee loltoota Beenishaangulii gargaartan jedhee hidhe. Nama shanii ka kanaan durattu guyyaa rakkoon Beenishaangul Gumuzii keessattuu dhalatte hidhaman manii marii naannoo Beenishaangul Gumuzii mirga himatamuu dhabuu yookaan ammoo immunity ka jedhamu irraa kaasee jira. Warri kun aangoo qabeeyyii gurguddoo naannoo Beenishaangul Gumuziiti. Mirgi himatamuu dhabuu irraa kaafamee jira. Abiyyi qabee jira. Ammi jechuun mana murtiitu dhiyaase adabuu akka danda'u jechuudha. Mirgi himatamuu dhabuu yookaan ammoo immunity warra caffeen manii marii Beenishaangul yookaan ammoo paarlaamaan naannoo Beenishaangul irraa kaasee jira. Himatamuu deemanii warri kun jechuun guyyaa jalqaba rakkoonii godina Matakkal aanaa Buleenii ganda Boqqojjii keessattuu dhalatteen dubattu warra qabame warri kun qabamanii mirgi himatamuu dhabuu yookaan ammoo mirgi jechuun aangoo kabirmadummaa uummata Beenishaangul irraa kennamuufi hogganaan tokko hidhamuu ka jedhu sun irraa mulqame yookaan irraa kaafame akka hidhamuu danda'u kadhagamee jiru. Karaa biraatiin ammoo yeroo ammaan tana Beenishaangul Gumuziitu ka bobba'ee raayyaa ittisa biyyaa osoo hin taane milishoota amaaraa jechuudhaani aktivistoonni Beenishaangul himachaa jiranii akka aktivistoonni Beenishaangul himachaa jiranitti naannoo kana keessattuu godina Matakkaliitu miidhaan gurguddoon dhaqqabaa jira. Ganda 6 guututti milishoonni amaaraa barbadeessanii gubanii lafattuu deebisanii jiranii qabeenyi uummata Gumuziitii fi Shinaashaa ka warreen ittisna jedhullee tokkollee hin hafne barbadaa'ee jira jechuudhaani akkasittuu dubbatanii jiranii. Mootummaan Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana yakka hama Beenishaangul Gumuzii irrattu dalagaa jira. Yakka kana hawaasii addunyaa keessattuu jechuun mootummoonni gamtoomanii fi gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni mirgoota ilmaan namaatii fi qabsaawwan kan akka Amnesty International Human Rights Watch dhaabsisuu danda'uu qaban jechuudhaani injiinar obbo Ibrahim Yusuf aktivistiin uummata bartaa kan naannoo Beenishaangul kanaa fi akkasumas Nelson Nasir innis aktivistii naannoo kanaati barreessanii jiranii. Kaan ammoo odeeffannoo biraati ijoolleen barattoota uummata Gumuz fitaanii fi uummata bartaa gurraachi bara barnoota kan yuunivarsiitii Amaaraa deemuu hin dandeenyu. Yuunivarsiitiin Amaaraa Gumuzii bineensa nuun jedhe jira. Gumuzii nama nyaata nuun jedhe jira. Beenishaangul Gumuziin warra nama nyaatu warra bulgu warri gurraacha qaroom hin qabne jedhanii uummata Amaaraa nutti diinomsanii jiranii. Uummati Amaaraa ka biyya keenyatti dhufe nu ijjeesaa jiru. Ka godina Awwii naannoo Amaaraa keessatti nu ijjeesaa jiru. Godini naannoon Amaaraa kunniin nama gurraacha akka uummata bartaatii fi nama gurraacha akka uummata Gumuziitii fi bakka deemanii baratanii miti. Bara barnoota kanatti naannoo Amaaraa deemnee barachuu hin dandeenyu. Kan ammoo muuxannoo barattoota Oromoo ka isaan fakkaatanii iyyuu sababa jechuun duula akkasii miidiyaan Amaaraa irratti banee fi yuunivarsiitiilee Amaaraa keessatti barattoota saba Oromoo ijjeesaa turani. Yuunivarsiitiilee Amaaraa keessatti ijoollee Oromoo ijjeesaa turani. Amma ijoolleen naannoo Beenishaangul Gumuz, ijoolleen Bartaa, ijoolleen Gumuz, ijoolleen Maao, ijoolleen Komoo, ijoolleen gurraachi nama gurraacha fi naannoon Amaaraa hin taatu. Naannoon kun naannoo sirna apartaayidii bifaadhaani namni gurraachi bulgu nama nyaata jechaa jiranii. Bara barnoota kana Beenishaangul Gumuz irraa barattoonni naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Dasee, yuunivarsiitii Waldiyaa, yuunivarsiitii Bahar Dar, yuunivarsiitii Gondar, yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessa jiran Dabra Biraan deemuu hin dandeenyu jechaa jiranii. Naannoo Amaaraa deemuu jechuun Beenishaangul Gumuz irraa murtii du'aa fudhachuudha. Murtii du'aa fudhattee du'aaf qophaa'uudha.
ijoolleen keenya achi deemtee du'uu hin barbaaddu maatiinis hin deemini ijoolleenis deemne lubbuu keenyaa fi wabiin hin jiru amaarii dhufee qa'ee keenya nu ajjeesaa jira qa'ee keenya nu galaafachaa jira. Isin asin jirtanii biitii keessan suudanii isin shaanqillaa isin garbicha warra nama nyaatu bulguudhaan nuun jedhanii nu jechuun amaaraa deemnee barachuun sodaanna amaarii dhufe manattuyyuu ibiddi keenya gube warri keenya fixee nu ajjeesaa jira naannoo amaaraa hin deemne jechuudhaani ijoolleen naannoo Beenishaangul sodaa qaban ibsachaa jiranii kan ammoo akka amaarii nama ajjeesu akka amaarii nama galaafatu barattoonni naannoon amaaraa muuxannoo ijoollee Oromoo irraa argannee jirra jechuudhaani akkasittuu mata duree guddaa taatee miidiyaa hawaasummaa naannoo Beenishaangul Gumuz aktivistoonni dubbatan ijoolleen Beenishaangul Gumuz amaaraa deemuu sodaattachuudhaan dubbatanii jiran. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoon takkini Beenishaangul Gumuz keessatti mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana ummata Bartaa fi ummata Gumuz keessattuu ummata Gumuz fixuu qofa osoo hin taane naannoo Beenishaangul Gumuz keessattuu lafti Gumuz jiraattu Gumuz akkuma isinitti hime zoonii warri jiraatu zoonii Kamaashii jiraatanii zooniin Kamaashii baasaa lagaa Daabusiitii fi dhedheessaa gubbaa deemti lafa akka malee misaati. Kaan ammoo matakkalii lafa misaati achillee Agoonii fi Gumuzii fi Shinaashaa fi Oromoon guddaa qubata Amaarillee dabalate naannoon kun naannoo misaati. Naannoo kan keessatti mootummaan yeroo ammaan tana naannoo lafallee daggalallee shororkeessaa jira bosona balleessaa jira ekoterorizimii godhaa jira jechuudhaani warri Beenishaangul Gumuz mataa jira keessattuu hidha guddicha laga Abbayyaa bakki inni jedhame godini kun godin Asoosaa jedhama ummata Bartaatti qubata bakki kanatti yeroo ammaan tana lolii geggeeffamaa hin jiru bakki kanatti wanni tokkollee ta'aa hin jiru haa ta'uuti malee bakka jechuun hidhaan guddichi laga Abbayyaa jiru bosona guddaattu jira. Bishaantu ciisaa bakka bishaan jiru laftilleen diriiraa bosonilleen guddaa mootummaan Abiy bosona san gubee balleessaa jira akka riphee loltoonni naannoo Beenishaangul kan mootummaan Misiriitti fi Suudaan deeggaru dahoo hin arganne jechuudhaani bosona ciree balleessaa jira. Bosona ciranii balleessuun kunin mirga ummata naannoo kana qubatu mirga ummata lafaati fi mirga jechuun seera qulqullin jechuun kunuunsi naannoo kan Itoophiyaallee sadarkaa addunyaa sadarkaa biyyaatti mallatteessite cabsa jechuudhaani mootummaan Abiy nan bira darbee yeroo ammaan tana uumamaa fi uuma irratti yakki dalagaa jira jechuudhaani aktivistoonni Beenishaangul kun dubbatanii Suudaan irraa riphee loltoonni akka hin seennee fi yoo Itoophiyaa fi Misiriillee wal lolta akka namni dahoo hin argannee fi mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana bakka hidhaan guddichi laga Abbayyaa jiru lafa san hundaayyuu gubaa mukallee barbadeessaa lafa mancaasaa jira. Tarsimoon mootummaan Abiy mootummaa wayyaanee kun waan baratame gaarreen jechuun Baalee kanaan dura bosona Baalee gubuun ni yaadatama. Bosona Cillimoo bakka adda addaattuu bosona jechuun Cilaaloo bosona jechuun Bunnoo Baddallee hunda gubaa ture mootummaan amma Beenishaangul Gumuz haga riphee loltoonni kun jalqaban akka dahoo hin arganneef akka hin dhokannee fi mootummaan Suudaanii yookaan Misiriin akka dura ittiin ban mootummaan Itoophiyaan lafa kan hundaayyuu gubaa akka inni jiru dhagahamee jira. Kun jechuun mirga ummata jechuun Beenishaangul Gumuz kan lafa ofirra jiraatu mirga uummatii fi kunuunsi naannoo ka diiguu jechuudhaani aktivistoonni naannoo Beenishaangul Gumuz akkasitti barreessaa jiranii odeeffannoo kenna ka Beenishaangul Gumuz fi ka Suudaanii wal biratti finnee waa takka lama dubbannee achi deemna. Yeroo ammaan tana warri Amaaraa Suudaan wajjin akka malee lolaa keessa nu barbaadanii Abiy Ahmed mooraalii lolaa hin qabu. Abiy Ahmed mooraalii lolaa hin qabu. Ministeerri Haajaa Alaa dubbii himaan isaa obbo Diinaa Muftii akka dubbatetti rakkoo jirtu karaa nagayaatiin furra waraana Suudaaniitii fi Itoophiyaa duuba qaama sadaffaattu jira jechuudhaani Misiri yookaan qaama biraa akeekee jira. Qaama sadaffaa kan inni jiru ka'aa kee kana tarkaanfii mootummaa fudhatamin jiru mootummaan Suudaan nu malatee nu dage lafa nurraa fudhatee qabeenyi mancaasa jira garuu karaa nagaatiin furachuu barbaanna wanni ammaan tana bakka daangaatti ta'aa jiru kan uummata Suudaaniitii fi uummata Itoophiyaaf illee irra hin jiru walitti dhufeenya biyyoota lamaan kana hammeessee hariiroo biyyoota lamaan kana kawalamanuu gara shakkiittu geessa jechuudhaani dubbatee jira obbo Diinaa Muftii mootummaan Itoophiyaa rakkoo kan karaa nagaatiin furachuu fi akka carraaqullee dubbatee jira karaa biraatiin ammoo Suudaan lafa daangaa Itoophiyaa kabajsiisuu jalqabe kabajsiisuu itti fufe gandoota 11 yookaan qubsuma 11 qabannee jirra jettee eegi dubbatteen dubatte kalee ammoo paartileen falmitoota Suudaan ka mootummaa Suudaaniitiin wal dabaa turanii ka Itoophiyaan gargaaruu barbaaddu hunduu isaanii mootummaa Suudaanii wajjin waliigaltiilee mallatteessanii dhimmi lafa Suudaanii dhimma tokkummaan dhabannu Itoophiyaan diina lafa Suudaan deeffanna jechuudhaani akkasittuu ibsa baasanii jiranii kun jechuun paartiin kun gariin isaanii paartii kanaan dura Eertiraan gargaaraa turte paartii jechuun Eertiraan bira dhaabbachaa turte paartii Itoophiyaanis gargaartee mootummaa Suudaan dadhabsuuf yaaddu
paartiin kun ammaan tana dhimma daangaa dhimma lafaa irratti mootummaa Suudaan wajjin akka dhaabbatan dubbatanii jiranii lafa deeffannee jirra jechuudhaan dubbatamee jiranii gareen isaanii mana jechuun marii yookaan ammoo caffee nageenya birmadummaa Suudaan olaanaa akka jedhamu ka jechuun Abdul Fattah al-Burhaan hoogganu keessatti aangoo argachuu akka deemame illee dubbatamee jira. Suudaan jechuun dhimma daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti ejjennoo tokkoon dhaabbachuun dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo Suudaanii fi Eertiraan ammallee gara wallolaa deemaa jiranii torbaan kana jalqaba irrattu daangaa Itoophiyaatii fi daangaa Suudaan qofa odoo hin taane daangaa Eertiraatii fi Suudaan irratti karaa Umahaajarii karaa jechuun sasitu maraatiin walitti bu'iinsi akka ture ka dubbatamaa jiru. Eertiraan daangaa kiiloomeetirii 605 Suudaan wajjin qabdi. Itoophiyaan daangaa kiiloomeetirii 1600 oli Suudaan wajjin qabdi. Karaa kana lafa jechuun baha Suudaanitti argamtu Algadarii fi kutaan jedhame kutaan bulchiinsa Algadariif gam tokkoon Eertiraattu daangessa gam tokkoon Itoophiyaattu daangessa lafa kanattu walitti bu'iinsi akka dhalachuu danda'u dubbatamee jira. Suudaanii lafa kana hundaayyuu daangaa kabachiifachuu akka deemtu dubbattee jirti. Suudaanii gargaarsa jechuun waraanatii fi akkasumas gargaarsa loojistikiitii fi gargaarsa qunnamtiitii fi geejjiba waan isiin barbaaddu waraan kana godhuu fi mootummaan Misrii akka dhiyeessuu fi dubbatee jira. Suudaan keessatti mootummaan Ameerikaa qoqqobbii irratti goote ka biyyoota tarree shororkeessaa keessa jiran keessa eegi baasan dubattu meeshaalee waraanaa bitachuu jalqabdee jirti. Ameerikaa wajjinis shaakallii leenjii waraanaa gootee jirti. Israa'el wajjinis ka hariiroo dhiyoo wajjin dhaabdanii shaakallii leenjii waraanaa dhiyootti akka godhuu deemtutu dubbatamaa jira. Mootummaan Ameerikaa yeroo ammaa tana hariiroo Itoophiyaa wajjin qaburra amantii waan hin qabneef Suudaan wajjin hariiroo cimsaa hariiroo jabeessaa deemaa jechaadha. Akkasitti dubbatamaa jira karaa Itoophiyaatii fi Suudaaniitii fi Suudaaniif Ameerikaa Suudaaniif Israa'el haala gos kanattu ammaan tana deemaa jira jechuudha. Akkasitti dubbatamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa dubbii himaan isaa Diinaa Muftii Suudaan irraa qoqqobbiin Ameerikaan godhu akka kaatu nuttu gargaare haa taatu malee Suudaan nu galte amma Diinaa wajjin taate lafa nurraa fudhachuudhaan qotee bultoota kenna buqqiste qabeenyi isaanii mancaasaa yookaan ammoo balleessaa jirti jedhee akkasitti himatee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon waraana Itoophiyaatii fi Suudaanii gara suniin deemaa jirtu kana fakkaata. Mee odeeffannoo kakkanaan walitti qabatee gara Eertiraa ol haa baanuti. Eertiraan maaltu jirti? Eertiraan waraana Tigraay keessatti bobba'u BBC'n mirkaneeffatee jira. Eertiraan seera kabachiisuu fi odoo hin taane wanni isin achi jirtu walamaaf jechuudhaan BBC'n barreessa jira. Akka BBC'n jedhutti tokkoffaan kanaan dura ka Eertiraadhaan Isaayyaas wal dhabe maatii illee fira isaaf kafoon illee ta'uu danda'a. Hiriyyaa isaa ka qabsoo ka ture Mallas Zeenaawi seenaa isaa xureessuu fi Hiwwaati isattu mataarra na baase na jala guddate na caale narra barate narra duroome waan jettuuf qabeenya Tigraay guutuma guututti barbadeessu seenaa Tigraay Mallas Zeenaawi Tigraayif dhiita deeme misoomaa fi waan adda duubattu deebisu kaayoo sunii fi Abiyyiin walii galanii kaayoon lammaffaa warri irratti walii galanii baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiranii baqattoota Eertiraa kan jechuun gaagaa'uudha. Baqattoota kana qabuudha, saamuudha, kaampii kana cufsiisuudha. Isaayyaas Afeworqii amma kan barbaada jechuudhaani BBC'n barreessa jira. Kana BBC'ttu barreesse baqattoota Eertiraa kaampii 4tu jira. Baqattoota 100,000 olitti Tigraay keessa jiraatanii kaampii 2 waraanii Eertiraa guutuma guututtu ta'ullee baatu miidhaa guddaatu dhaqqabsa jira jechuun New York Times maxxansa jira. New York Times kana ka wanni jedhu odeeffannoo warra baqattoota maatii Awurooppaa qabani Ameerikaa qabani akkasumas dippiloomaatotaa fi dhaabbilee gargaarsa namoomaatii fi hunda caalayyuu suuraalee saatalaayitii irra argame naannoo kaampii san qarqara kaampiilee Eertiraa ka Tigraay keessa jiranii barbadaa'uu suuraan garsiisu, gubachuu suuraan barsiisu, diigamuu suuraan garsiisu mul'atee jira jechuudha dubbatamee jira. Baqattoota kaampii kan keessa jiranii hedduun dhumachuu hojjettoonni mootummoota gamtoomanii kaas jiranilleen akka du'anii kanaan dura gabaasnee turre namni hedduun ammoo butamee kumaatamaan kan akkama Eertiraatti deebi'ee jedhamee gabaafamee jira. Yakki Eertiraan goote kun yakka seera addunyaa cabsu jechuudhaan kun yakka hamaa jechuudhaani waan New York Times barreesse kana qooduudhaani Twitter irratti mootummaan Eertiraa itti gaafatamuu qabachuudhaani ambaasaaddarri Itoophiyaa ka duraanii ambaasaaddarri Ameerikaa ka Itoophiyaa ka duraanii ambaasaaddarri David Shin karaa Twitteriitiin barreessanii jiran. David Shin warra sila Abiyyi deeggaru keessatti akka
Ammaan tana garuu Eertiraan waan gaafa Afrikaatu Itoophiyaa keessatti gootu kan addunyaan harki maratee taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudhani akkasittu barreessa. Torbaan kana jechuun warra Ameerikaa ka akka Deevid Shiin qofa miti ka Abiyyiitu fuula garagalfatee Herman Cohen Abiyyiitu fuula garagalfatee jira. Herman Cohen jechuun bara 1991 akka wayyaaneen garaan gootu dhufe dargiin akka kufu marii London yookaan araara London ka jedhamu sun nama hoggane. Herman Cohen Abiy Ahmedii badhaasii Noobelii irra fudhatamuu qaba. Badhaasa Noobelii wanni baran ta'e wanni gos kana ta'e hin beeku. Badhaasa Noobelii fudhate nami araara waraan ummati sarrattu banu araara ummati addunyaa deeggaru nami didatu nami jechuun yakka ajjecha raawwatu nami jechuun ummati isaa irratti waraan isaa fayyadamee dhiiga lolaasu kabaja Noobeliitiif malu Abiy Ahmedii badhaasi Noobelii irraa fudhatamuu qaba jechuudhaani. Herman Cohen diplomaatiin Ameerikaa olaanaan kunini karaa Tiwiiteriitiin dhaamsa dabarsanii jirani. Herman Cohen Abiy Ahmedii fedhii ekeraa bakkaan baasu barbaada. Inni jechuun Itoophiyaa ammaan tan jirtu iyyuu jaarraa 21 dhiise dhukkubee jira. Dhukkuba kanammoo dhukkuba Minilik sindiroom jedhamuun qabamee jira. Akka Minilikiitti biyya bulchuu barbaada. Kun ammoo jaarraa kan keessaa hin ta'u. Abiy Ahmed sirna nafxanyaa dhaadessaa sirna nafxanyaa ka Itoophiyaa diiguu sabaaf sablammii waan jibbite jedhee kanaan dura karaa Tiwiiteriitiin barreessuun isa ni yaadatama. Waldaan Oromoo Olla jedhamu tokko marii qopheessan gubbaaletti yaada kan dhiyeessee ture. Herman Cohen akka sabiyyi irrattu ka'ee jira. Herman Cohen osoo hin taane qofa osoo hin taane deeggara Abiy jedhamee ka yaadamu mootummaa Ameerikaa keessaa Tebor Naajii nama jedhamu itti gaafa ministeera haajaa alaa Ameerikaatu itti gaafatama itti aanaa dhimma Afrikaa Abiy Ahmed yeroo ammaan tana pirees irratti Itoophiyaan duula bantee jirti. Kun jechuun callisnee waan laallu miti. Dimookiraasiin akka dagaaguu fi pireesiin barbaachisa jechuudhaani hidhamuu gaazexeessaa Reuters Kumaraa Gammachuu akka yaaddesse dubbatee jira. Abiy Ahmed irrattu sagaleen warroota lixaa kakayanii babal'achaa dhufu asumaanii akeekuu barbaanna daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kanattu jira. Odeeffannoo biraa akka isin biraan gahuu deemnuun ammoo hogganaan warra naannoo hogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa namni Tigraay ka addunyaa kan keessatti ammaan tan aangoo guddaa qabu Dr. Tewodiroos Adhanom dubbatee jira. Tewodiroos Adhanom akka dubbatetti yookaan ammoo akka jedhetti barii 2020 anaa fi barakki malee dhukkubsaati barakki malee miidhaan hedduun natti dhagayamu koovidii qofa miti koovidii alatti yeroo ammaan tana waa hedduutu natti dhagama biyyittii Itoophiyaa balaa keessa jirti raafama siyaasaa keessa jirti naannoon ani keessa dhaladhee keessa dhufe naannoo Tigraay jedhamti kaaba Itoophiyaatti argamti yeroo ammaan tana waraanii keessattuu geggeeffama haalii waraanaa kun hammaachaa jira barrii 2020 anaa fi bara dhukkubbii addaati koovidiin dhukkubbii ta'ee jiru dhukkubbiin addaa biyyittii kiyyini lafti diigama naga dhabaa waan jirtuuf jedhee dubbatee jira akka inni dubbatutti naannoo Tigraay kan keessatti waraanatu geggeeffamaa ture geggeeffamaallee jira waraana kanaanii warri fira kiyya obboleessi kiyya diqqa dabalate eessa akka jiru hin beeku jechuudhaani dubbatee jira haga sundaayyuu na yaaddessa wanni kunini waraanii jechuun achitti godhama hammaachaa jira biyyittii kiyya jechuun ammaan tana haalii isii yaaddessaadha jechuudhaani dubbatee jira waraanii na yaaddessa koovidiin na yaaddessa obboleeyyan kiyya ka Tigraay jirtu firii dhabamuun na yaaddessa intal xiqqoo akaakuu ta'uuf qaba sunillee ni yaaddessa garuu yoo intala xiqqoo san of biratti arge ijisi ilaalu sun ammoo abdii naa kenna jedhee dubbatee jira jechuun Tewodiroos Adhanom kanaan durattu waan ta'e hundaafiyyuu harki keessa qabdaa jedhamee ka himatamee himati sunini kijiba jechuudhaani dubbatee jira. Hogganaa waraana Itoophiyaa Biraanuu Juullaa Galalchaa namni ammaan tana juuntaa duuba jiru ka gargaaraa jiru ka gargaarsa warraa argamsiisaa jiru ka Itoophiyaa irratti sakka yakka jechuun biyya ganuu qopheessee yookaan geggeessaa jiru ka biyya Arabaa wajjin taa'ee mari'ate gargaarsa dippiloomaasiitii fi meeshaa warra Hiwaatiitiif argachuu barbaadu Tewodiroos Adhanom jedhee himatee jira. Tewodiroos Adhanom angaree tokkollee waliin hin jiru an dhugaa wajjin jira. Waraana jechuun miidhaa isa beeka waraan hin deeggaruu jedhee dubbatee jira. Tewodiroos Adhanom ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ture. Sunin duratti ministeera fayyaa Itoophiyaa ture ammaan tana haali jechuun dhukkuba COVID-19 yookaan ammoo COVID-19 fi dhukkubi jechuun waraanii naannoo Tigraayitti geggeeffamaa jiru akka malee akka isa yaaddessee dubbatee jira.
karaa kanaanii wanni naannoo Tigraay keessattuu deemaa jiru kan akka tahe kan dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo odeessa karaa biraatiin naannoo Tigraay keessattuu gargaarsa kennuun akka malee rakkisaa akka tahe dhaabbileen fayyaa ammallee dubbachaa jiranii mootummaan Abiy Ahmed waraanii dhaabbate jedhullee gargaarsa dhaqqabsuun rakkisa jechuudhaan dubbatanii jiranii. Warra gargaarsa dhaqqabsuun rakkisa jedhan keessa warra dhaabbata mirga baqattootaatiif falmanii kan mootummoota gamtoomanii kaampii baqattoota Eertiraa kan baqattoota 100,000 ol qabdu lama keessattuu gargaarsa kennuu hin dandeenye waraanii Itoophiyaa karaa cufee yoo achi deemnu haleella nurratti bana gargaarsa namoomaa baqattoota Eertiraaf iyyuu dhaqqabsuu hin dandeenye jechuudhaan dubbatanii jiranii kun sila bakka to'annoo mootummoota gamtoomanii jala jiraachuu qabdu. Kaampii warri bulchuu gargaarsa dhiyeessuun akka hin dandamne kan dubbatamaa jiru naannoo Tigraay ijoollee gargaarsi barbaadu daa'imman gargaarsa dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan dhaabbanni jechuun mootummoota gamtoomanii kan mirga daa'immaniitiif falmu UNICEF dubbatee jira baqattoota 45,000 gara Suudaaniitti baqate ummati 900 biyya keessattuu yookaan Tigraay keessattuu buqqa'ee jira ummata suni gargaarsa dhaqqabsuun akka malee rakkisaa akka ta'e dhaabbanni jechuun mirgoota ummata buqqa'aniitiif dubbatanii dubbachaa jiranii karaa kanaan kanattu jira baqattoonni gara Suudaaniitti baqatanii gad deebi'uu hin barbaannu du'a jalaa miliqnee dhufne du'a deebi'uu hin feene jechuudhaan tattaaffii gara Itoophiyaatti deebisuu fi carraaqamu didatanii jiran jechuudha Reuters gabaasa jira karaa biraatiin ammoo Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa dubbii himaan isaa obbo Diinaa Muftii miidiyaan addunyaa ammallee duula maqaballeessaa Itoophiyaatti banaa jiranii waan waraana naannoo Tigraay lafa tasgabbeessaa jirru Abiy Ahmed Tigraay deemee daawwatee hin gabaasne kan jechuun Abiy Ahmed Tigraay deemee kan inni nagaa buusee mo'aadha jedhu miidiyaan addunyaa gabaasuu dhabu akka malee isa aarse haamilee isaa tuqe maaliif dhimmi kan dhimmi hin goone mata duree hin goone jedhee dubbii himtuu isaa Billene Suyyuumitiin barreessee jira. Namichi kun yeroo hedduu dubbatee jira. Wanni Abiy Ahmed yuunifoormii waraanaa keewwate Maqalee deemee jedhamu sun akka malee gabaafamuu dhabuun Abiy aarsee jira. Abiy Ahmed jechuun ifa deebisee jira, elektiriikii deebisee jira, bishaan deebisee jira, baankii deebisee jira, sararri xayyaaraa Itoophiyaa balalii jalqabee jira. Kun gabaafamaa hin jiru. Oduu kijjiba baqattoonni akkas ta'anii maali akkas ta'anii warri Itoophiyaa diiguu barbaadutti waan kan duuba jira jechuudhaani pireesii addunyaa duula nutti banee jedhee dubbatee jira. Diinaa Muftii xiqqoolee fooyya'aa jiraatu garuu ammallee duuli sun nutti jira jedhee itti gaafatamaan dhimma dimokiraasummaa kan mootummaa Itoophiyaa gorsaan Zaadiq Abrahaa akkasitti dubbatee jira. Ambaasaaddarri Itoophiyaa kan Niiwuyoork jiru namni maqaan isaa jechuun Taayyee Atsqee Sillaasee nama Amaaraati. Innis akkas jedhee jira. Abiy Ahmed mataan isaa duulattu nutti jira. Duula maqaballeessitti nutti jira. Itoophiyaan maallaqaan birmadummaa isii hin dabarsu beeffattu maallaqaan nuun sobina jedhee Tiwiiterii isaa irratti barreessee jira. Duula gos kanatti nutti geggeeffamaa jira jechuudhaan dubbachaa jiranii. Torbaan kana keessattu gaazexeessota Reuters lama tokko ka footoo kaasu Kumara Gammachuu hidhamee hagamma himatii irratti hin banamne maatii isaarraa butameeti kageeffame nama 10dhaan kaan ammoo jechuun footoo kaasa Reuters kabiraati xiqqeessa namara gaazexeessa Reuters kabiraati innis tumame mudda guyyaa 16 poolisii Itoophiyaa lamaan akka malee tumame miidhaa irraa qabachuudha Reuters gabaasee jira gaazexeessaan Reuters yookaan ammoo odeeffataan Reuters kan magaalaa Finfinnee kan Itoophiyaa hojii irraa ari'amee jira kanattu jira Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa tana mirgi pireesii akka malee rakkisaa jechuudha dhaabbanni mirgoota pireesiitiif falmu CPJ'n gabaasuu isin biraan gahuun ni yadatama odeeffannoo kenna gaggabaabdu sa'aatii kana kan isin biraan gahaa jirru itti fufnee jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo kenna kan isin biraan gahaa jirru ka sa'aatii kana asumirrattuu gabaabsine odeeffannoo biraa babal'oo qabna waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasiitu jira. Waan jechuun waraana Suudaaniitii fi Benishaangulillee odeeffannoo dabalataa akka qabnutu jira. Sunillee isin biraan gahuu deemna. Naannoo Tigraay keessatti waan deemaa jira. Baankiin tajaajila jalqabee jira jedhame. Tajaajilli baankii sun cufamee jira. Sararri xayyaaraa tajaajila jalqabee jira jedhamee gabaafame. Sunis deebi'ee cufamee jira. Haala nagayaatii fi lola kan naannoo san keessa deemaa jirullee odeeffannoo booda isin biraan gahuu deemna. Kaan ammoo wanti waraana yookaan ammoo walitti bu'iinsa naannoo Somaaliitii fi Affarii jidduutu dhalachaa jira. Haala sunillee odeeffannoo kan isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaan isinitti himna. Ammaa fi waan nu dhageettanii fi nu hordoftanii fi hedduu galatooma isiniin jenna. Dhukkubni koronaa vaayirasii ammallee faffacaawaa babal'atiinsi isaa addunyaa yaaddessaa jira. Sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni kunin bakka adda addaattu argamaa jira. Kanaafuu of eeggannoo godhachuun of tiksuun akka malee barbaachisaa akka ta'e maaskii godhachuun barbaachisaa akka ta'ee fi
akkasumas jechuun harka keessan dhiqachuun sanitaayizarii fi sooshaal distaansingiin yookaan ammoo jechuun namirraa faffagaachuun gargari faffagaachuun barbaachisa akka tahe ka asumaan isinitti himuu barbaannu waan daawwatanii hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jedhan daawwattoota keenya jaallatamoo ofii kabajamoo gara booda dachaanii odeeffannoo kanaa fi kabira hedduu qabna wal arguu deemna ka amma asumatti nu hageettu guyyaa gaarii halkan gaarii isinii haa ta'uti.